Gabbii haadha filmoo. Ashamaa harka fuunee hordoftoota koo nagaa lafa jirtanitti shiniif haa ta'u akkam jirtu nagaa keessanii hannagaadha rabbiin haa galatu. Har'a immoo seenaa tokko irraa baranna jedhee nuuf qabadhee dhufeetiin jira. Kanaaf iyyuu haara kan dhuftan immoo Nooraa baga nagaa dhuftanii isiniin jedha. Korsas irraa hafuutannu. Gochuudhaan na jajjabeessuun jaalala keessan haa ta'u jecha viidiyoo kana yoo jaallattan laayik akkasuma immoo sheer gochuudhaan na deeggara isiniin jechuutti barbaada. Seenaan kun waan baay'ee waan natti toleef isiniif illee barumsa isiniif ta'a jedhee isiniif qabadhee dhufee jira waan ta'eef hamma dhumaatti na wajjin ta'a isiniin jedha. Innis mata duree isaa akkas jedha. Jaalalaa fi gaabbii jedha. Seenaa kana dubbisuu dhabuun akka gaabbisitti hin taane jedha. Warri dhagaa jirtanis hamma dhumaatti dhaggeeffadhaa akka hin gaabbine waan isin barsiisu qaba isiniin jedha. Ani garuu ati ija tokkoon guddachuu irra ani ija tokkoon du'uu wayya jedheen ija koo tokko of keessaa baasisee siif harjoome. Seenaa ajaa'ibsiisa kana obsaan dubbisa. Kan akkas jedhanii jiru harmeedhaa fi haasaa ilma ishiiti jechuudha. Barataa tokkotu yeroo hunda haadha isaa jibba. Sababa haati isaa iji ishii tokko qofa ta'ee fi haadha ija tokko qabaachuu isaatti hin tolu. Yeroo hunda ijuma kee kana arguu hin barbaadu wayittiin maraadhu jedhee harmee isaa kana argaa jibba ture. Ati hiriyoota koo biratti na qaanesita si arguu hin fedhu jedha ture. Gaaf tokko mana barumsaa inni baratutti ayyaana maatii barattootatu kabajamuuf jedha. Barattoonnis maatii isaanii fudhatanii mana barnootaa deeman. Inni garuu harmee isaa dhoksee qofaa isaa deeme. Haati isaa kunis nama irraa dhageessee mucaa koo otoo ani jiru akkamitti qofaa dhaabataa jechuun mana barumsichaa dhaqxee isa barbaaddee bira teesse. Innis akka ishiin hin dhufne waan beekuuf yommuu ishii argu na'ee fuulli isaas gurraacha'e. Ija kee arguu hin barbaadu siin hin jenne jedhee achitti dhiisee bakka jijjiirratee yeroo sagantaan xumurame gara qeetti galuuf jedhanis harmeen isaa kun isa wajjin qajeelte. Mucaan ishiis ati hiriyoota koo biratti na qaanesite ilma haadha ija tokkee jedhamu irra otoon du'e naaf wayya jechaa aaree boba'ee barattoota tokkos haay iji haadha keetii tokko garam dhaqee jechuun itti qoosuu jalqabani. Innis kana dura caala haaree gubate gara manaatti galuu jibbe. Biyya biraattis bade achittis turtii yeroo booda carraa barnootaa argatee gara biyya biraa deeme. Haati isaas abbaa manaa waan hin qabneef qofaa taatee baay'ee yaaddofte. Dhiphinaa fi yaaddoo irraan kan ka'es ni dhukkubsatte. Mucaan ishii immoo barumsa xumuree hojii argatee jira. Bultii ijaares abbaa ijoollee ta'e. Harmee isaas sababa inni ishii jibbuuf mana isaa dhaquu sodaatte. Gaaf tokko garuu murteessitee iddoo mana isaa nama gaafattee bira deemte. Akkuma mana isaa deemteen balbala rurrukutte. Mucaan ishee yommuu balbala bantu jaartii ija tokkootu balbala irra dhaabatti. Mucattii sunis ni baqatte. Booda irraa ilmi ishii gadi itti ba'ee ati maalumaaf jireenya kootti gufuu taataa jaartii nana ani si arguu hin fedhu. Isiin hin jenne amma dafii ija koo dura badi ittiin jedhe. Ishiinis waan gootu dhabdee gara qe'ee ishiitti tirattee galte. Yeroo boodas dhukkubni ishii itti hammaatee ilma ishii kunis waa'ee harmee kanaa garaa isaa nyaachuu eegale. Guyyaa tokko haadha warraa isaatiin guyyoota muraasaaf hojii iddoo biraa deema jechuun ishii sobee mana haadha isaa dhaqe. Haati isaa
yommuu isa argitu ishoo mucaa koo baga dhufte ani akkuma ati argitu kana du'uuf qophiittiin jira garuu osoo afurna keessa hin ba'in dhugaa tokko sitti himuun fedha ani kanani booda si hin qaanessu jireenya keessa hin jeequ nagaan jiraadhu dhugaa jiru garuu yeroo ati daa'ima turte osoo taphattuu mukaan of waraantee ija kee tokko balleessite anis ati ija tokkoon guddachuu irra ani ija tokkoon du'uu wayya jedheen ija koo tokko of keessaa baasisee siif arjoome ati garuu ijuma kootiin barattee akka bakka guddaa geessee amaaf gaarii hunda argitee ijuma kootinis argaa koo jibbite kanas jaaladheen godhe ammas nan si jaaladha nagaa ta'i jechuun hafuura dhumaa baafattee addunyaa kana irraas lubbuudhaan darbite mucaan ishii kun eela honnee horatee bara jireenya isaa guutuu dhukkuba gaabbii dhukkubsachaa jiraate hubadhu seenaan kun amma si fuulledha yookiis daawitiidha keessatti of ilaali namoonni seenaa kana dubbistanii hiriyoota keessaniif sheerii godhaadhaa jira Igaa obboloota koo waan hedduusaa asirraa baranna jedheetan abdii qaba jechuudha. Sababni isaayyuu yeroo baay'ee jechuudha namoonni hedduun jechuudha yeroon ofii kootii gadi dhaabadhee ofii kiyyaa yeroo miila lamaan dhaabadhee ofii kiyyaa yeroo guddadhee wanta na barbaachisu oradhee yeroo sananii kanan maatii koo gargaaru maatiin koo dhadhabaatii kan isaan deeman waan ta'eefiyyuu amma yeroo kanatti isaan iyyuu of danda'u kanaaf umaa hin godhuufi amma yoo rakkatanis ofii kiyyaa waa tokko gadi dhaabadhee borutti isaan gargaaru wayya jedhanii beellama qabu jechuudha. Haa ta'uyyuu malee maatii isaanii kuni otuma isaan beellama qabanii guddatanii maatii isaanii kanaaf jireenya gaarii gaafa jiraatan isaan gargaaru otuma barbaadanii umuriin maatii isaanii qaban kuni guyyaa rabbi dhufee tooyii biyya lafaa kanarra maatii isaanii yookiin haadha isaaniis haa ta'u abbaa isaaniis haa ta'u biyya lafaa kanarraa fudhatu hin beekamu jechuudha. Otuma beellama qabnu maatii keenya keessaa tokko yookiin immoo haati abbaan keenya yoo gara isa uumaa isaanii yoo deemani bara jiraannu hundumatti otoo isaan jiranii otoon dafee akkas godhee fi raadhee otoon akkas godhee raadhee jennee gaabbiidhaanii bara jireenya keenya hundumayyuu gaabbatii gubachaati jiraanna jechuudha. Yeroo hedduu namoonni yeroo biyya lafaa kanarraa boqotanii maaloo yeroo ati akkasinaan jettu san atillee beekatte otoon akkas godhee raadhe maaluma ta'a jennee yeroo nuti itti gaabbinu hin jira jechuudha. Namni tokko kan gargaaramuu qabu yookiis immoo nama tokko oolchuuti kan dandeenyu otoo lubbuu isaa walli keessa jiruuti malee erga lubbuu isaa walli keessa deemte wanti nuti goonuu fi tokko illee hin jiru jechuudha. Kanaaf iyyuu waa'ee mucaa kanaa yoo ilaalle yookiis immoo haadha fi ilma kanaa yoo ilaalle haati kuni ilmoo ishii yeroo daa'ummaa isaa otoo taphatu iji isaa tokkichi bannaani ilmi koo ija isaa dhabuurra ani ija takkittiidhaani jiraadhee iji mucaa kooti guutuu ta'uu wayya jettee kenniteefi ilmi ishii kun garuu isa kana hin beeku oolmaa harmee isaa kana injibbe jechuudha. Nama keessatti harmee isaatitti qaaneffate jechuudha. Yeroo baay'ee jechuudha namoonni hedduun keenya maatii keenya jechuudha maatii harka qalleeyyii akkasuma immoo maatii uumamaan jechuudha kan qaamni isaanii hirruu ta'e keessa yoo dhalanne yookiin obboloota keenya obboleessa keenya itti qaaneffanna jechuudha. Garuuti itti qaaneffachuuti hin qabnu maaliifi boru nuunillee wanta nu qaqqabu wanta nurratti ta'u hin beeknu waan ta'eefiyyuu kennaa waaqayyooti wanta namni ofiisaatii harka isaatiin beekee godhatu miti waan ta'eefiyyuu asirratti akka gaabbiin boru nu nyaanne of eeggannoo taasisuuti qabne jechuudha. Obboloonni hedduun keessanii miidiyaa kanarratti malee maatiin keessan lafa isaan jiran hin beektanii harmee keessan ishii ji'a sagal garaatti sin baatte ishii bifa ishii isinitti jijjiirratte abbaa keessan isa dhagaa isinitti baatte isa qotee isin guddise isa bakka halkan qorra keessa ba'ee guyyaa haduu keessa waan hunduma keessatti isin gargaaree akka isin of dandeessan isa godhe umurii keessan of dandeessanii kan ga'e yaadattan jechuudha yeroo baay'ee. Kanaafiyyuu arra jechuudha hundumti keenya iyyuu keessatti of laallee otoo maatiin keenya jiranii haatiif abbaan keenya wanta isaan dudda isaan nurraa qaban maaliifi namni haadhaaf abbaa isaa gammachiise namni haadhaaf abbaa isaatii fi oolmaa hoole waaqayyo biratti yookiis uumaa isaa biratti gatii isaa lakkaawwachaa gatii isaa walitti qabachaa jira jechuudha. Namni maatii isaa gammachiise
umurii dheeraa jiraata jechuudha. Gaafa aatiif abbaan kee garaa isaanii sitti gammadee waan tokko gootee fi garaan uumaa keetillee sitti gammada uffai gaafa isaan jedhani atillee namoota fuulduratti faara tolaa ayyaana argatta jechuudha. Kanaafiyyuu namoonni maatii qabdan namoonni waaqayyo isinirraa hin fudhanne maatii keessan otoo lubbuudhaan jiranii gargaaradhaa isiniin jechuuti barbaada. Maaliif haadha kan hin qabnetu waa'ee haadha beeka, abbaa kan hin qabnetu waa'ee abbaa beeka. Namoonni haadhaaf abbaa hin qabne heela bara baraati jechuudha kan isaan qaban. Gaafa mucaan tokko haadha isaa jala seenee yookiis immoo waa'ee haadha isaa dubbatu isaanii keessumaa ayyaana waggaa irratti jechuudha boo'icha gaddaan kallattii garaagaraatiin jechuudha obboloonni hedduu isaanii kan isaanii dabarsan jechuudha. Warqiin harka ofiirraa qabani hamma harka namarra jirtutti dhagaa fakkaatti, garuu gaafa harka namarraa buutee in argamtu jechuudha deebitee. Kanaafiyyuu wanti tokko otoo nu harka jiru otoo gargaaruu dandeenyu haa gargaarru isiniin jedha. Wanta harka keenya irratti qabannee jirru otoo nu harka bu'ee hin badin jechuudha. Kanaaf hordoftoota koo yaadni ani qabadhee dhufe kana fakkaata. Dogoggorri yoo jiraate na of galchaa jecha, yaada yoo qabaattan immoo dogoggora kootiifis na sirreessaa. Qeeqa soo ta'e yaada qabdan koomentii jala naaf kaa'a isiniin jedha. Amma viidiyoo namoonni haadhaaf abbaa hin qabne adaraa keessan jechuudha isinitti hin dhagaaminaadha. Maaliif waaqayyotu kennee waaqayyotu fudhate waan ta'eef iyyuu waaqayyo immoo oliyyannoo gaafachuun hin danda'amu. Waan godheef immoo isatu beeka. Inni haadhaaf abbaa caala namatti haanu waaqayyo si wajjin haa ta'u. Warri haadhaaf abbaa qabdan immoo abbaan keessan gaaddisa keessanii isa gaafa roorroon isinirra ga'e isiniif dhaabatu. Abbaa keessan jalatti namni isin nyaaruu hin danda'u. Harmeen keessanillee ishii gaafa cinqati gaafa hundumaa ishii laphee ishii keessatti isin baachaa isiniif jiraattu waan ta'eef maatii keessan hamma lubbuudhaan jiranitti irraa fagaatinaan dhaamsa kiyya isiniin jechuuti barbaada. Obboloota koo warri hin qabne immoo jajjabaadhaa. Waaqayyo isiniif jira bakka haadhaa fi bakka abbaa isiniif bu'uu isiniin jechuun jaalladha. Korsas irra hafut hanu